Birraatu kanneen jedhama Yuunivarsiitii Madda Walaaburaatti dhufe. Irreechi hora Finfinnee kun akkuma dubbatame waggaa 150 booda Oromoon tokkummaa isaa cimsatee wal dhaga'ee qabsaa'ee injifannoo kanarra ga'uunsaa waan guddaadha. Haa ta'u garuu hora Finfinnee duwwaa miti. Gaara magaala kana keessa jiru yoo ilaalle bakkoowwan magaala kana keessa iddoo adda addaa jiran yoo ilaalle bakka Oromoon tuulamaa irratti waaqeffachaa ture, safeeffachaa ture, bakka dhibaayyuusaa, bakka walga'iisaa jechuudha. Kun ammayyuu qorannoo bal'aa kan barbaadu jechuudha. Bakkumtama masaraan muummichi ministeeraa jiran iddoo araaraa ture. Gara irreecha kanaatti yeroo dhufan iddoo itti araaramanii gadi bu'an turan jechuudha. Kanaaf as keessatti ani waan tokko qabu Oromoon tuulamaadhaa dhiibbaa meeqa keessa darbee irreecha kana tiksee kan asiin nu ga'e galata guddaa qabaa kan jedhuun qabaa. Gama biraatiin bakki irreechaa kun duraan hora Finfinnee bira ture akka ragaan agarsiisutti probably sababa adda addaa qabaachuu danda'a. Xinnoo gara gadiitti gadiiqee probably achumatti itti fufamoo fuula duratti hedduma isaa ganamaa kanatti deebi'uu danda'a kan jedhuun qabaa. Gama biraatiin immoo irreechi kun dhugaa dubbachuudhaa fi uummata miliyoona hedduu bakka tokkotti kan walitti fidu ayyaanota biyya kana keessatti kabajaman kamuu caalaa ka uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan itti wal ga'u irreecha irratti jechaadha. Haa ta'u garuu akka ayyaanota warra kaanii akka biyyoolessaatti akka mootummaa federaalaatti beekamtee argatee hin jiru. Gara fuula duraatti maaltu ta'uu qaba? Akkamittiin akkuma ayyaanota warra kaanii beekamtii argatee kabajamuu danda'a ayyaanni irreechaa kuni kan jedhuun qaba. Gama biraatiin immoo nagaa fi tokkummaa biyya kana keessatti fiduudhaa fi irreechi kun gumaacha olaanaa qaba jedheetiin amanaa. Namni hedduunis akkasumatti amanaa. Maaliif nama hedduutu bakka adda addaatti sabaan utuu hin daanga'iin walitti dhufaa. Kanaaf kana dhugoomsuudhaaf immoo yeroo dhuma waggaa irreechi ga'u kana walitti qabamnee dhuma waan akkasii kana dubbannee takkuma ifnee wal biraa deebinamoo bifa dhaabbataa ta'een instituushinii hundeessinee akkaataatti nagaaf tokkummaa biyya kana keessatti itti bifa itti fufiinsa qabuun akka inni itti fiduu danda'u wanti hojjetamuudhaa qabu hayyooti yoo waa dhaaman kan jedhuun qaba. Galatooma. Okay. Nama lamatti hafee 8 garana. Garana. As. Garas Haye. Cufa jira ya. Bakka carrash. Naaf kolcha. Daqiiqa lama daraa sa'aatiin nurra deemaa jira. Dura dursee irreecha hora Arsadee 2016 irratti wareegamtoota wareegaman osoo hin yaadatin sagantaa kana jalqabuun keenya dogoggoran jedha. Itti aansuudhaan pireezentarii jalqabaatii fi gaaffii tokkoon qaba. Waa'ee waaqa tokkicha maqaa dhibbaa jedhu irratti dhibba kan jedhu kun amala waaqaa agarsiisa moo waan jedhu sirriitti nu ibsitan yoo yaadadhuun qaba. Kan biraa yaadan sirna gadaatii wal qabsiisee sirna gadaa kana instituushinii siyaasaa goonee iddoo hooggantoonni siyaasaa modern leaders itti burquu danda'an goonee iddoo barnoota siyaasaa gochuu hin dandeenyu institutionalize goonee akkas goonee hooggantoota baay'ee burqisiisuu hin dandeenyu waan jedhu yaada qabaa. Kana pireezentoroonni yaadatti kennuu danda'u. Lammaffaa waa'ee irreechaatiin ol qabatee namoonni baay'een dhimma kana amantiidhaan kan wal qabsiisan jiru. Sirriitti abbootii amantaa naannoo keenya keessa jiran wajjin hin hojjetamne yaada jedhuun qaba. Maaliif namoonni baay'een amantiidhaan wal qabsiisanii kan dhimma kanarra hafaaran hedduu jiru. Kana jennaan waan kan irreechi iddoo Oromoon itti wal ga'u kutaadhaan osoo hin qoodin amantaadhaan osoo hin qoodin iddoo gahuu danda'u ta'ee akka itti fufu dhiibbaan gama amantiiwwan adda addaatiin jiru akka laafuu danda'u irratti hojjetamuu qaba yaada jedhuun qaba. Kan biraa waa'ee sirna gadaa cimsuu irratti sirni gadaa kan cimuu danda'u
paartii kamirraayyuu ol ta'ee yoo ijaarame qofadha. Mootummaan raayis ol ta'ee yoo ijaarame qofadha. Mootummaanis paartiileen adda addaa gaafa wal dhaban kan araarsuu danda'u abbootii gadaa ta'uu danda'u qaba. Haalli amma keessa jirru garuu paartiileen siyaasaas abbootii gadaatiif kabajan qabanii gama mootummaatiinis dhiibbaan jiru ifaadha jechuudha. Kana jennaan qaama kanneen irraa bilisa bifa ta'een sirni gadaa keenya cimee ijaaramuu danda'u qaba. Maaliif sana jalatti yoo ijaaramne jenereeshinii itti aanutti darbuu danda'a. Adeemsi amma itti jirru garuu sana dabarsuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kana jennaan sirni gadaa keenya dhiibbaa kamirraayyuu because government comes and pass. Paartiileenis hin dhufu hin darbu, ideoloojiin hin dhufu hin darbu. Sirni gadaa garuu turee har'a ga'ee jira jechuudha. Kana jennaan dhiibbaan qaamolee kan kunneenii bifa laafuu danda'u irratti hojjetamuu qaba. Ulfaadhaa galatoomaa of golcha. Dubartii moo finally or yeah, go ahead. Microphone. Here. 2 minutes. I don't need 2 minutes. Ani dheerisuuleen barbaanne galatoomaa isin jechuu barbaade waan nu barsiiftaniif waan nu beeksiftee jecha. Gaafii kan hin qabu namni anaan dura already tuttuqaniituman gaafachanii turani gabaabumatti yoo isin gaafadhe how can we institutionalize the Gada system and the Irechaa celebrations and ceremonies jedheen isin gaafachuu barbaade nu bira hafuun qabu wanni aadaa Irechaa fi sirna Gadaa kana biiroo aadaa fi turizimii qofarra hirkachuu qabna moo namni hunda bifa adda addaatiin damee adda addaatiin qabatee akkamitti kenna jedheetiin wali qabsiisuu dandeenya akka nam-tokkeetti osoo hin ta'in galatooma. Okay, baay'ee isin galateeffannaa akkuma argitanu yeroon waan deemaa jiruuf gaaffii kana caalaa fudhachuu hin dandeenyu. Duuba obbo Shimallisiif faas carraa kennuun nurra jira. Anwaa tokko waan ka'e summarize gochuu barbaada. Wanti baay'een koomentiidha. Gadaa fi Irreechi akkamiin guddataa kaarikuleemii keessaa poolisii barumsaa keessaa akka galu nu godha kan jedhu yaadi tokko. Inni kun interference biqar Gadaa alternative structure ሆኖ ጥቅም ስላለው ከመንግስትም ከሌላም አካል ኢንተርፌረንስ ባይኖርበትና ራሱን ችሎ እንደ ኢንስቲትዩሽን ቢንቀሳቀስ የሚል ነው አንድ ሐሳብ። ሌላው ከዚህ ጋር የተነሳው አሁን የተጀመረው አንድነት በተለይ አሁን የኦሮሞ አንድነት ተጠናክሮ በተግባር ብናየው የሚል ነው የተነሳው። ሌላው ስለ ኢኮኖሚ ጥያቄ የተነሳው አቅራቢዎች ይመልሳሉ። ትራንስ ሪሊጂየስ ነው እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው። ትራንስ ሪሊጂየስ ነው፣ አንድ አይነት አይደለም፣ ሁሉንም ሪሊጅን የሚያጠቃልል ስለሆነ ይሄንን ወደፊት እንዴት እናጠንክር የሚል ነገር በጥናት መደገፍ የሚችል ነገር ስለሆነ ጥሩ ሐሳብ እንደሆነ ነው የሚቀበለው። ሌላው የገዳ ስትራክቸር የሚለው የገዳ ስትራክቸር ጊዜ ከማጠር በስተቀር ስለ ገዳ ስትራክቸር ማስቀመጥ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እዚህ አካባቢ ያሉት። ስትራክቸሩ እንዴት እንደሚሰራ ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ገዳ ሲስተም የሚለውን ነገር ማቅረብ አሁን ቅድም እንዳልኩት ከጊዜ ጋር ሁሉን ነገር ማቅረብ ስለማይቻል ነው እንጂ ገዳ ራሱን ሳለ ስትራክቸር እና ፋንክሽን አለው ይታወቃል። ከመጽሐፍም ከሌላም ነገር ማግኘት ይቻላል። ኢሬቻ ቱሉም የጊዜ ጥረት ነው። ኢሬቻ መልካና ኢሬቻ ቱሉ በኦሮሞ እንደሚከበር የታወቀ ነገር ነው። ከጊዜ ጥረት አልተነሳም እንጂ ይሄም ተረስቶ አይመስለኝም። የኦሮሞ ሴና ኢሬቻ ሴና ገዳ ለምን አልተጻፈም ምለው ጥያቄ ሞክሯል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ስለ ኦሮሞ ታሪክ ትክክለኛ ታሪክ ሪኮንስትራክት አድርጎ ለመጻፍ የተሞከረበት እንትን አለ። ግን በቂ ነው ማለት አይቻልም። ወደፊት ይሄንን ታሪክ በስፋት የሚመጣውም ጄኔሬሽን ወጣቱም ጄኔሬሽን ገብቶበት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሳይንሳዊ በሆነ ሜቶዶሎጂ የሚቀጥል ነው። ጥናቱ የሚቆምበት ሁኔታ የለም። ገዳን የፖለቲካ ትምህርት
አድርገን ብንሰጥ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ኦልሬዲ ጀምረዋል። ገዳ እንደ አንድ ሳብጀክት ሆኖ በየዩኒቨርሲቲው እየተሰጠ ለመስጠትም የተሞከረበት አለ። ይሄ ኢንካሬጅ የሚደረግ ነው። How we can institutionalize Gada system, I think that needs like, we have to sit down and discuss and, reach consensus, It's a critical issue. How we can institutionalize, how we can modernize and incorporate into the modern system. It is a basic question we're asking, we have to think about that. ብዬ ለነሱ ሁለት ደቂቃ ይሰጥና መጨረሻ ላይ እንግዲህ መልሼ እኔ መድረኩን ለአዘጋጆቹ እመልሳለሁ። ሁለት ደቂቃ አመሰግናለሁ። Just in order to save time, while I'm answering responding to Chumbarbada, I start from the last question about Tokicha Makadiba. Yes, is that a name or a character? Both. Because Namni Toko Tokicha Makadiba, Namni Toko characteri Bajekaba. Makumasa Ojin. Addisa fullisa character insan bajeta. Tokicha makadi bayo nu wakan as both name and the character I think. Laman sa ulit kabata. Akkanati da kanin wadu and how to institutionalize. Isajedu kanatati. Safeguarding intangible cultural heritage primarily means that the inclusion of the values, characters and institution in policy making. Kanani dakani whatever it is Irechaa jennu Gada jennu akkamit institutionally abbatummaa guddisne gaa'ennu value achi keessatti qabnu yaada achi keessa jiru barmaata achi keessa jiru just including it or integrating it in designing economic, social, political development. We just walitti dhuudha by the way. Kanani akani institutioni Gada kan guddisnu. It's not only about establishing about the Gumi Gada or something else. But note that institutionalizing means that including the values of culture or the Irechaa or Gada in peacemaking, in environmental conservation, and so on. Akka kanatti ilaala jedhetani inni bira Dr. Kasaniru waa'ee tulluu Irechaa tulluu maal kuni just a matter of time. Garuu wanta tokko kaasuu kan hin barbaadu magaalaa Finfinnee kana keessatti horri Finfinnee horan gafaati. Hora ja'an waaqaa kan jedhamutu jira. Hora ja'an waaqaa irratti irreeffatamaa ture. Including Finfinnee, hora Finfinnee, hora Sadi, hora Kilolle, and so on. And tulluuwwan waaqaa 8 kan jedhamu jira. Achirratti irreeffatamaa ture. Tulluuwwan waaqaa 8 kana keessaa tulluu Furii, tulluu Erar, tulluu Cuqqaalaa, tulluu Bosoot, and so on. Wanta kana waltajjii kanarratti diiteelii kaasuudhaaf rakkoonta ta'ee fi irra darbame malee waanuma jirudha. And irree inni jedhamu immoo yes yeroo baay'ee afaan Oromoo walitti hidhata. Marga qofa miti. Yoggaa waa'ee waaqaa kaasnu irree waaqaadha. As almighty, as a forceful, as indomitable. Isafida irree kan jedhu. Then when we speak about irree isaa, we are referring to the Waaqa. Thank you very much. Tole galatoma gabaabseenni waan lamarratti dubbadha. Tokko waa'ee sirna gadaa kana abbootiin gadaallee dubbataniiru.
jala muree dubbachuun barbaada. Yeroo baay'ee hin odeessinaa siyaasni keenya kan inni bu'uura godhatu sirna gadaadha jedhama. Waa'een tokkummaa Oromoo sirna gadaa irratti hundeeffame jedhama. Eenyummaan Oromoo waan hunduma waa'ee araaraa, waa'ee tokkummaa, waa'ee nageenya yeroo odeessinu sirna gadaa jenna. Garuu sirna gadaa kana amma barbaadametti kabaja barbaadameef institutional empowerment barbaachisu aangoo isaaniif malu kennineefi irratti hojjetaa jiru. Kana beekamuu barbaachisa. So ani kan jedhu barbaadu fakkeenya tokko duwwaan isinitti hima. Odoo akka seeraa ta'eeti abbootii gadaa kanatu obbo Shimallis faa dhaqanii coach godhu ture. Yookaan immoo muummicha ministeeraa biyyiin abbootii gadaati wal dhibdeen paartilee hedduu yoo jiraate akka kanaatti furaa. Ikonoomii dinagdee kanaaf akka kanaatti geggeessa. Biyya kana gara fuulduraatti kan ceesuu dandeessan akka kanaattidha jedhaniitu ijoollee abbaa gadaadha erga jenneeti abbootii gadaatu dhaqee isaan gorsa ture. Amma garuu kan ta'aa jiru akkuma beeknutti gara fuulduraatti hin fooyya'een abdadha. Mootummaatu abbootii gadaatiin akkasitti fooyya'aa akkanatti deemaa kan jedhu kana ta'aa jira. Kun sirrii miti kun karaatti deebi'uu qaba kan jedhu irrattis nan qoradha waan ta'eef waanuma dubbachuu qabnudha. Warri mootummaas kana natti mufattan jedhee yaada waanuma dhugaadha. Gara fuulduraatti ofitti waamtanii maal gochuu qabna jettu jedhee yaada. Waa'een irreechaa fi irreechi amantiirra hin darba garuu eenyummaa biraarraa sabaaf sablammoota akkamitti ofitti qabachuu danda'a kan jedhu sana dura ofii makeenya beeksisuu qabna. Kan namoonni biraanii akkamitti ilaalu jedhu sana qorannoodhaanii akkuma foreema amma kana geggeessaa jirru kana yoo beeksisne namni yoo beekidha. First people should understand and then respect comes out. Kabajni kan inni dhufu erga baree boodadha. So sabaaf sablamnoonni biraa waa'een irreechaa kuni tulluudhaaf lagatti amanuu otoo hin taane waaqa tokkichatti amanuudha yookaan immoo waaqa tokkicha galateeffachuudha. Namoota biraa ofitti aammachuudha jedhu sana erga beeksisneeti respectiin dhufa jechuudha. So akka kanaatiin gara fuulduraatti deemuu hin danda'ama jechuudha. I think kanumatti hin dhaaba. Deegaatu ankoo gaduma deema. Warra Baalee seenaa haaromsa gadaa keessatti Baalee dagachuu hin danda'amu. Jaarraa 16ffaa keessa haaromsi gadaa gaafa dhufe madda walabuuti. Kanaafi warra akka walabuu guyyoo warra akka soofomoriin irraanfachuuf miti. Garuu fakkeenyuma kennuufiidha. Malee kan amma central in dubbanne waan dinagdeedhaan maal gochuu akka dandeenyu xiyyoo fakkeenya ta'uuf hin dubbanne. Waa'ee promotion tokko kan ka'e biyyi keenya biyyoota ollaa keenya jiru keessatti wajjin wal bukkee qabne yoo ilaal waan qabnu promootii gochuu keessatti baay'ee dudduubatti hafaatii jirra. Namni daandii xayyaara Keeniyaatiin Kenya Airwaysiin deemee ilaale wanta hin jirretu jira achi keessa. Hojjetamaan jiru jechuu miti. Waajjira aadaa fi turizimii yoo dhaqxan waan baay'ee argachuu dandeessu. Ganaa nu hafaa attamitti hojjetamutu irra jira inni jedhu dhuguma warra waajjira aadaa fi turizimii dhuftan obbo Girmaa fa'ii fi hojii ta'aa jedhee yaada. Gadaa complex. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf gaaffiin guddaan har'a dhiyaate tokko Irechaa gadaa kompleksii huge tourist attraction fi business center ta'u attam gootusa jedhuudha. Inni kun fudhatanii galuun jedha. Waa'ee amantaaf waa'ee gadaati Irechaati. Abbootii amantaa keenya wanti isaan walitti dhufanii assignment guddaa godhatanii fudhatanii galan kun saarraa isa guddaadha jedheetan yaada. Maaliif sababa baay'eetu maqaa nutti baasaa jira. Sababa baay'eetu lafa dhaabbilee amantii garaagaraa keessatti balaaleffannaa nurratti geggeessaa jira. Isa kanaaf maal gochuu ture? Eessatti amantaa wajjin crossetti wal godha. Eessatti amantaa hundumaa akkamitti hammata isa jedhu kanarratti hojjechuudhaa fi kaka'umsa isaa fudhachuun gaariidha. Waggaa 12 sirni Irechaa seenaa saba Kushii wajjin kan dhufu. Kitaabota yookaan qorannoo obbo Alamaayyoo Haayiluu barreessan waajjira aadaa yoo dhaqxan kitaaba gurguddaa baay'ee argachuu dandeessu. Oromoon tamsa'inni isaa lafa amma jiru kanaa kaasee hanga kaaba Afrikaatti biyya Masrii keessa biyya Nuubiyaa keessa akkamittiin akka inni qubataa ture wajjin kan kaasedha. Yeroo jalqabaatiif hirreessa akkamitti jalqabe isa jedhu waggaa 12 irraa ateeteen
obbolaa walajjeessa gidduutti akkamitti akka isin jalqabdee kitaabatu dubbata akka gadi hin fageessineefi yeroo nu dhorkani. Ngaa natti fakkaata. Baay'ee galatooma waan obsaan nu dhageeffattanii fi nuti amma kan kenna fixannee kan isinittu warra qopheessutti dabarsaa jirra. Galatooma jenna. Asitti ansee obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii naannoo Oromiyaa waan guduunfaa ta'u nuuf dubbatu sadarkaa isaaniif kenna namoonni. Al tokko. Ifama obbo Shimallis hawweetiin siqqee koomiinutti kaasaarani ituu isaan siqqee fidanii dhufin al tokko waan jedhanii sana booddee laaqanatti deemna. Keessummaan kabaja warri abbaa gadaa akka fuudhanii. warri waraqaa dhiyeessitan karaa tokkoon mootummaan gadaa keessan galin jettu, karaa tokkoon immoo mootummaa irratti ba'aa feetu. Waluma qabannee deemna malee waan daayikotomii adda ta'e waan tumnu hin jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gadaa itti gargaaramuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Tokkoffaa bara kana caffee mootummaa naannoo Oromiyaa tajaajila lammummaa jedhee kan inni labse guutumaan guututti waa'ee gadaati. Akkam goonee gadaa seeraan akkaataa institushinoota keessatti deebisnu, ummata keessatti deebisnu, akkaataa ittiin deebisnee dhaloota ittiin ijaaru giddugaleessa godhateeti kan kaa'ee isa sana abbootiin gadaa hayyoonni jirtan gabbisuun cimsuun akka kallattii hundaan waa hunda keessatti calaqqisu gargaaruun hunda keessan irraa eeggamaa. Tokkoffaan kana. Lammaffaa sirna barnootaati. Sirna barnootaa bara kana irra deebinee ilaalla jenneet hojjechaa jirra. Hayyoonnis keessatti hirmaachuu qabdu. Sirna barnootaa san keessatti akkamitti keessattuu dhaloota ijaaruu irratti. Amma rakkoo guddaan sabboonummaan Oromoo iddoo olaanaa ga'ee jira. Garuu achi keessatti Oromummaan duudhaaleen Oromummaa immoo rakkoo keessa jiru. Maqaa qaroominaatiin ilaalcha lixaatiin akka malee duudhaan keenya dhiibbaa keessa galee jira. Sobni dagaagee jira. Haanni dagaagee jira. Dhibaa'ummaan daangaan qabu. So akkamitti gooneetu sirna barnootaa keenya keessatti Oromummaa duudhaalee Oromummaa qabiyyee isaa jechaadha. Qabiyyee Oromummaa akkamitti deebisnee ijaarraa kan jedhu sun hayyoonnis abbootiin gadaa hundumtuu keessatti hirmaachuu qabdu. Inni kun isa lammaffaadha. Kanaaf sirna barnootaa keessatti sirritti deebisnee galchina kan jedhu kaasuudhaaf. Kan sadaffaa maxxansa faana ol qabatee seenaa fi duudhaa Oromoo baasuu faana ol qabatee gahaa miti kan hojjetame. Ammi tokko hojjetameera akkuma sila Dr. Taaddaseen kaasan kan hojjetame sanis hawaasa biraan ga'u maxxansiisanii itti deemudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa mana maxxansaa sadarkaa Afrikaatti ilaalamu tokko ijaaree xumuraa jira. Isa saniin keessattuu wantoota duudhaa fi eenyummaa keenya faana ol qabatan kanaan dura yoo kitaabni tokko maxxanfames tokko biteetuma hunda isaa guba akka nama bira hin geenye. So isa sana akkam gooneetu itti gargaaramnaa kan jedhu laalaa jirra. Arfaffaa manni murtii waliigala Oromiyaa pirezidaantiin mana murtii isaas jiru akkamitti gadaa duudhaa gadaa mana murtii keessa galchinaa kan jedhamu hojiin tokko jalqabamee jira. Akkuma shari'aan eeyyamame akkuma warri kaanis bukkeedhaan eeyyamamu keessattuu gadaa faana ol qabatee akkamitti itti gargaaramna dhugaa baasuu irratti rakkoo jiru faluu irratti hawaasa gargaaruu irratti akkamitti gargaaramnaa kan jedhus akka manni murtii irratti hojjechaa jira. Kan odeeffannoo kennuudhaafi. Inni kan biraa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa seeronni tuttuqaa gadaan qabne akkanatti hin dhufne jedhee jira.
Tuttuqqaa duudhaa Oromummaa sana qabatee akka dhufu. Amma rakkoo guddaa kan fide biyya kana keessatti waa hunda koppii goona. Ispiriitii nu bira jiru biratti giraawundi hin goonu. Eenyummaa nu bira jiru bira faana konneekti hin ta'u. Kanaaf furmaata fiduu dadhabe. Siyaasni keenya kanaaf maraammartoo keessa ture. Jechoota irratti falmiin kan waggaa 50 gaggeeffamaa bahe. Kana keessaa dinagdeedhaanis siyaasanis maraammartoo keessaa bahuudhaaf fi waan established ta'e waan ce'uu danda'u lafa kaa'uudhaaf itti gargaaramuu qabnaa kallattiin jedhu kaamee irratti hojjetamaa jira. Kanaaf caffee mootummaa naannoo Oromiyaas kanarratti kallattii kaa'ee jira. Isa sanas akka galteetti fudhannaa. Abbootii gadaan cimaatuma dhufe. Babarbaaddateetuma cimaa iddoo gadaan badettis deebi'aa dhufee jira. Baay'ee cimee jira. Garuu waan baay'eetti saafa. Waan baay'eetti saafa. Isa sana mootummaan deeggaraa jira. Kan sila waa'ee konkolaataallee kaasan yeroo darbe muummicha ministeeraatiif kaasanii deebii argateera. Maaliif akkasitti deebi'ee ka'e hin beeku. Tokko tokkos bira ga'ee jira. Abbootii gadaa muraasaaf ga'ee jira. Kaanis immoo itti fufaa. Ammuma qabnu otuu nuti ittiin deemnu isin lukaan hin deemtanii aangoo ta'e kaan qoodatuma deemna jechaadha. Kana garuu abbootii gadaa hawwan siiqqee cimsuun jabeessuun hawaasa hunda keessatti kiritikaalidha Oromoodhaaf. Garaagarummaa yaadaa hin jiraata. Tokkummaa Oromoo fi garaagarummaa yaadaa adda adda ilaalamu tura jiraata. Garaagarummaan yaadaa nama tokko keessa iyyuu jira. Namni tokko wanti anamma yaaduu fi booda yaadu jijjiiramuu danda'a. Waan an kaleessatti amane borutti amanuu dhiisuu hin danda'a. Garaagarummaa yaadaa mana keessa jira. Iddoo hunda jira. Jiraachuus qaba. Gabbachuu qaba. Yaadaan garaagartee qabaachuu jajjabeessuu qaba. Falmuu waan gaariin akka keessaa bahu. Waan cimaan keessaa akka bahu. Tokkummaa jechuun yuunifoormi ta'uu jechuu miti. Wal fakkaataa ta'uu jechuu miti. Wanti wal fakkaataa ta'u hin jiraatu lafa kanarra. Kanaan duras hin turre kara fuulduraas hin jiraatu. Kan jiraatu waan waloo, amantaa waloo, ejjennoo waloo, fedhii waliinii, galma waliinii, kaayyoo waliinii, mul'ata waliinii jiraachuu qaba. Isarrattidha kan namni waliif tumsee dhaabbachuu kan qabu. Tokkummaan immoo kadhannaas hin barbaachisaa, du'aayin hin barbaachisaa, jaarsummaan hin barbaachisaa. Irra caala tokkummaa immoo sabaa kan jabeessu yaada. Haphee kutee ergama kenneef yeroo tokko yeroo cimu, yeroo tokko utuu laafu, yeroo otoo cimu sitti dhufe Oromoon. Kana waan naachuraal ta'e gargaaramuu qabaa. Kana tokkummaa hojiitti hiikuu jechuun Oromoo galma tokkoof akka inni socho'u galma waltajjii qabsoo Oromoo nama irra ga'e kanarratti cimsinee hojjetu Finfinnee irrattis akka galteetti fudhannee kan irratti hojjennu qabaa, bal'achuu qabaa, kanatti gargaaramuu qabna. Keessattuu immoo hayyoonni keenya amma keessattuu gadaa irratti wanti baay'een barreeffame afaan Ingiliffaatiin. Knowledge productioniin keenya qorattoonni kaasu jedhee eegaan ture westernizedidha. Xiqqoo ishii haala uummata keenyaa faana connected miti. So isa xiqqoo ishii akka hawaasni baratu akka hawaasni ofitti deebi'u hayyoonni keenyas kanarratti xiyyeeffatanii deemutu irra jiraata kan jedhu kaasuudhaafi akka waliigalaatti mootummaan naannoo Oromiyaa gadaa irratti irreecha dabalatee hunda irratti wanti inni hojjetu akkasumaan hojjechuudhaaf jedhamee wanti hojjetamu hin taane karaan ittiin hawaasa keenya bu'uura irraa dinagdeedhaan siyaasaan hawaasummaadhaan itti jijjiiru kana waan ta'eef isa kana cimsineetu itti deemnaa. Akka sila jedhames ani abbootii gadaa gorsaan jiru isaan garuu inuma na gorsu gaaf tokko tokkos dhufanii inuma naan lolu isuma fudhadhee tanan deemaa jira. Galatooma. Pirezidaantii keenyas baay'ee galatoofannaa, hayyoota dhiyeessanii mariisanis baay'ee galateeffannaa. Amma sa'a laaqanaa waan ta'eef laaqana karaa nagaatiin haa nyaannu. Baay'ee galatooma. Boru jala bultii guddaatu jira, achitti wal agarru. Fayyaa ta'a.
Dhiifama laaqanni asuma laaqanni asuma waan ta'eef keessummoonni keenya dura ba'anii asuma. Check mic. Check mic. Ready? Yeah. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN akkuma hordofaa turtan guyyaadhaa jala bultii ayyaana hora harsadii magaalaa Finfinneetti kabajamu sababeeffachuudhaan fooramii nageenyaa qophaa'eedha kan daawwachaa turtan. Fooramicha irrattis barreeffamoonni qorannoodhaa dhimma sirna gadaa fi irreechaa wal qabatan dhiyaatanii jiru. Barreeffama hayyootni dhiyeessan hordofuudhaanis gaaffilee fi yaadotni manarraa dhiyaatanii gabbatee jira. Kallattiin dhimmootni mootummaa ilaallatan irrattis pirezidaantii taanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yaada kennanii jiru. Ayyaanichi akkam ture yookaan immoo fooramiin guyyaa har'aa qophaa'e kun maal fakkaata kan jedhu namoota muraasa dubbisnee sagantaa kennaa xumuraa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Obbo Shangalle baga nagaan dhuftan baga isiniin ga'e. Baga nagaan eeydan baga walumaan nuun ga'e. Akkam ture mee fooramiin guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan galma hoteelichaatti qophaa'e maal fakkaata ture maal irraa barattan? Wal ta dura baga rabbiin ummata keenya kan bahaa fi dhihaa hayyoota manguddoo namoota adda addaa walgayitan irratti waliif fideen ja'a kun carraa guddaadha. Mariin akkana waan godhamte natti hin fakkaatu yeroo duraan na fakkaata ayyaanni irrechaa kun kan Finfinnee keessa godhamaa jiru akka seenaan himtutti bara 150 caalaa kaasii godhamaa jiru waan addaan citee amma eegalaa jiruuf mariin tun isa san cimsuudhaaf jala bultii kanarra godhamuunsa carraa guddaadha. Barnoota guddaallee nu kanna warri mootummaa as jiru abbootiin gadaa as jiru wanniin asirraa bare yoo wal qabannee jenne yoo wal marihannee jenne yoo yaada wal dabarfanne bika guddaa akka gahuu danda'eefii fi akka sabaattis akka biyyaattis ijaarame guddaa tokko taanee fuulduree biyya tana akka dhiibuu danda'amnuun barachaa jira walgahii amma gaggeeffamaa. Egaa mee akkuma beekamu sirni gadaa kun yeroo haasaa fi dubbiitiin isnu rifarii kan goonu sirna gadaati garuu dhaabbileen siyaasaas ta'e mootummaan sirna gadaa kana kabajaa fi iddoo isaan malu kennaa fi hin jiranii wanni jedhu mana keessatti tarkaanfateera yoo akkam ta'e sirni gadaa kun kabajama keessattuu hirkattummaa dinagdee jalaa baasuudhaaf gaheen uummata Oromoo bal'aa maal ta'uu qaba? I think kaani fi hubadhutti muuxannoo irraa niin argaa jiru irra hedduun keenya sirna gadaa dubbanneetuma bira tarra malee waan sirni gadaa if keessaa qabu san hojiirra oolfamaan jiru barreeffamumaan waan jiru san dubbifneeti sirna gadaa qabaachuu keenyaa fi aadaa Oromoo keessaa tokko ta'uu dubbanna. So wanni godhu nurra jiru hojiirra oolchuudhaafi dhiifama. Waan sirni gadaa nu barsiise yookaan irraa barne yookaan hojii sirni gadaa godhamuu qabu kajuu san afaan qofa osoo hin ta'in hojiirratti oolchuudhaan dhimmoota rakkinaa fi bal'ina keessa dabruu dandeenya jedheetii yaada. Garuu amma akka mul'atutti hawaasa keessaas haa ta'u sadarkaa mootummaattis haa ta'u waan hojiirra oolfamee dhimmi itti xiyyeeffatame san guutamaa jiru natti hin fakkaatu. Galatoomatis fayyaa ta'e.